أنا أسيخا إفساد هاي إفسا مكان كي إبراهيم هاي أمو أنت نفسا ينده إذا كي إبراهيم مكان كي إبراهيم دواتك زيرو لما لكويتك لا كويس يفتوري كم دام إنك دوا مك دواتك ديدا بيشان ديدا بيشان أي أفرتا بيشان كودي أفرتا بيشان وأنت أفرتا بيجا أيوه كتير ميكا بيت أتيو أنا حبا لما لفتو هو شريقي حبا جاني وقاش الريقة فاشاري جادا Huccuu isaaniitti keenye fa'a goonee fataa inni akkasitti nyaachuu ammas. عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخيا خواجمو في جالتمو سبسكرايب تشو سندقتنا لايكس غرو دقتنا شير غرو سندقتنا أكما فيديو هايلايت لالتنتي سغنتا أدى قبني رفنا جرا إنيو جين أمتا سمومي دم توتا مراتا لين جنون انجامون مراتا هيا قبن أكم مالتاتن أكانا لا فهيا قبن تكشو مغا أكسي سنيفو إنسان كنا وجين أرى ترتيه داغورو ديمنا مغالر راغا كمال التني قرتا مغالر رافيني ماتا ريفينس راج أرى أمامو جيبي سينجر كنا بودو مال كغورو ديمنو نحن نقول تكو مال وانتا فجأة كنا وانتا كنا تيب فجأة كنا وانتا فجأة كنا وانتا أكاسيغا خانسا غنتا كان هوجيكو بيسينوس أبلي سخانيا ياسين أورو فاميلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعفر دوران درسي وهم بريدا وجوتش جرتا قالتو مسنجا المارمو كان الدنيا مرة يرسن ونينو تيخانا وان دلقو جروف أكمل نقوم متشيسي يكون كان مو سمو كينيا في ماله يكون كان مو أفكارسيسو garsiifa chufi biteecho namni gargar akkas nama akkas furata maal beechan waan gargaartan tan kaamera dubaddo gargaara jan kaamera wanni asbaabne kaamera gargaaruuf akka namni fakkeenya irraa fudhatu sababni isa ummanni kun yakun kana mo baleeyin keenya kun akkuma keenya fayyaa qabaachuu turani garoo arraan tan xiqqishuma sammuun dhukubde malee qaama miidhamtoota yakun kana mo sammuu miidhamtoota jaanii sani malee maraatota biti ilmi kheenyo namni kheenyo marata bika akkam qaba sani video kana waraabu jirra malee waan biraati fi biti yakun kana mo of agarsiisuu fi biti akkasi namni fakkeenya irraa fudhachuu hiyyeessaa fi marata akkamitti hubatan namni keenya marataas gargaaruu qaban ollaa keessan yommuu jiru miskiinaas hiyyeessaas haa ta'u yoon fi ollaa kee jiraate akka gargaartan kanaaf waan kana godhu jirra malee namni keenya fakkeenya irraa fudhatuuf malee waan biraati fi biti saniifu anyi maqaan keessatti أنا أسيخا أي كان خنوبين إفساد هاي إفساد
Jaartiin ta'e sirti isa? Jaartiin ni jirtu. Ay sirti. Ijjit. Isa? Maqaan kiyya Ibrahim. Ay. Amma wanta ibsaa hin jenne. Lekki Ibrahim maqaan kiyya Ibrahim. Ay nyaa jaartiin ta'e maqaan? Jaartiin tiyya iftuudha. Iftuudha? Ay jaartii isaa moo? Iftuudha mi? Ta'eeti iftuudha? Tiyya iftuu moo? Safo. Ati waan biddeen meeqa bitte? Ati waan? Kana waa habba lama ol fixuu. Hoggaa shariiqee abbaa janii. Nyaata isaas. Hoggaa shariiqee abbaa janii nyaata. Okay, gisee sharriif hin kaane tola oltummaa gisee godhuu danda'a. Nama miskiina gisee taate abbaa meeqa? Abbaa tokko lama waan nyaata. Gisee sharrii hoo? Guyyaa sharrii abbaa shan nyaata qaanii maa. Lakkoofsa iftuurii qabda amma? Inni qabu abbaa janii nyaata guyyaa sharrii. Iftuurra bilbilleeti dubbisna lakkoofsa siin kan mee irraa barreessati. Duwwaa meeqa? Duwwaa takka 25. 25 ayya. 45 godhi. 45. 25 45 moo? Wanta 46. Ayyo. Na dhageeffadhu laa duwwaa sagal. Duwwaa takka 46. 56 akkas. 56. Ayyo. Bakka 60. 60. Bakka. Hanganuma. Iyyamu. Torbatan godhi. Bakka torbatan akkana hono. Hanganuma. Meerra bulbuli nama irra buulaalla. Nasiibee yoo dhalaa rabbi. Bakka dhugumaan himtu. Bismillah. Kodhanumaa godhu? Bismillah. Okay. Obsigaa. አያሜ ጤና ይስጥልን። የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። መዘናጋት ብዙዎችን አሳጥቶናል። ጥንቃቄ ዛሬን ያሻግራልና እባክዎ። ሄሎ ሄሎ ኢፍቱ ሄሎ ሄሎ ኢፍቱዳ ጁራ ኢፍቱዳ ኢፍቱዳ እቹራ ማን ኢፍቱዳ እፍቱ ነው ወይ አንተ ማን አንተ ኢፍቱ ታውቃታለህ? እፍቱን በርባድ እፍቱ ታው ባክ ኦኬ ኢፍቱ ነይ ሲርቲ ኧረ በእናትህ ዱብስ እፍቱ እኔ ናሚዳ ኢፍቱ እኙቲ ናሚዳ ነቀብ ይፋን ነቀብ ኢፋን ሲንጋ ቦል ኢፋን እንጂሮት ኢፍቱ እኙቲ አተንራ ዱብስ ይፋን ኢፍቱ እኙቲ ጂንጋ ኢፍቱ እኙቲ ሄሎ ዱብስ ሄሎ ወፍቱ እኙቲ ሄሎ ኧረ ወንድሜ ሄሎ ኢፍቱ እኙቲ ኦኬ እኔ ካለቴ ለኮሰ ብላ ነው ካለ አየ ኢሰጋፈን ነሜ አቲሜ ለኮ ጃርቲን ዲየኙት ሰፎ ለኮ ኢሲ ትበረሲ ሜጋ ዱዋ ሰገል ዱዋ ሰገል ይዱሪ ዱዋ ሰገል አየ 05 05 ዱዋ ተካ 0 ለመለኮ ተኮ ቶልጂ አያ 0 ለመጎሬ ለኮ ተኮ ካከን ተካ ወድራ ከሲ አይረብል ብላ አጎይንጉን ተኮ ጉታ እንጉን ነገቱ ሰገሊ ዱላል አላ 0 ለመቦደ ለኮ ሰሜ ዱዋ ሰገላል ዱዋ ሸን ዱዋ ተካ ዱዋ ለማ 0 ተካ ከተርባ ሰገል ጎ ቢከተርባ ሜጋ ጎዳ ተካ ጎዳ ተካ ለኮ ሸርቶች ካላተ ኪቲን ገተ ጃቶም ጎዳ ጃቶም አቲ ለከ ሙዲሩ ረካው ለከ ጃቶም ጎዳ አቲ እኔ አነሙ ቴ ተበርተ በቃ ዱዋ ሰገል ዱዋ ሸን ዱዋ ተካ ችቦደ ሜጋን ጎድ ለኮ ተኮ ጀነ ተኮ ከተበ ኖ ተኮ ፌማስ ለማይዴ መጉቴ wait ጉቱ ደረደ ወላ ካሴኞት ሰፎ ብስሚላ ኦብስጋት አቲ ኦብስ ለጊዜው ጥሪ አይቀበል። አይ ተያምቱ ያውን ጭንደለ እያምቱ ወይ ሲጅብቴ ማል ቤን እንጂብ ነው ሲፈቲ አይኒ ቤቴ አንገም ተቀበ አንጋን ፈነ ቤ አቲ አንገም ተቀበ ተየ አንጋን ፈነ አንገ ቤቱ ቤታ ኔለ ኮሸን ረዴ ዱዋ ሰገላ ቀብራ ቃለ ኮሸለ መፋቃንጋ ዱዋ ሰገል 0 ለማ ዱዋ ተክ 0 ተጂ تقول سيدنا وقطر وزن تقول انا مريم انا ودي بي لكن غبران
Kan maliki. Tumuro meeqan god? Afuri. Afurraa tokko femmas. Duwashan. 0 lama. 0 lama. 0 lama. Abol are ra egalchisa si ramajise ra ye 0 0 ganda lakkoofsa bilbilaa si qaama jira malee lakkoofsa gandaati. Kana gaa daawwattoota keenya gaa xiqqishoo isaanis tattaafachisnee jirra gaa'ii huccuma tanaa wajjin dhadhaabisneeti amma immoo kunoo akibbii tana keessa oofnee qaama siraa dhiinee fataa goonee achi booda gatteessinee laaqanaas hojjechaanne achi booda maal akka isaa naasoon itti deemnaa jechuudha. Nu faana tura. Ashama daawwattoota keenya egaa dhiqannee amma faayannee jirra. Mucaatu bareeddee ka. Anu shaajee akkamiin amma? Amma faajee. Salphatte ka. Xurina irra dhumatu viidiyoo lamaan fira dhage. Viidiyoo lama bitte? Viidiyoo lama. Salphatte qamate ko? Viidiyoo tokko ma bitte. Amma ni fuuta. Viidiyoo lama fira. Kana egaa daawwattoota keenya kun olaal. Amma isaafis kunoo tanaa qophaa'ee jira. Taanis kunoo yaasiin harka jirti. Huccuu isaaniitti keenye fa'a goonee fataa inni akkasitti nyaachuu ammas saniifuu gaagaa uffata maal goona? Itti keenyuu fi nu faana turaa isin jenna. Ibsa sirrii jirtaa? Sirriin jee. Bareeddeedha. Irra bareeddee. Rifeensa akka feetutti jira. Akkasii garuu karaa sila. Akkamitu? Garuu jala sheffina jiru. Namni keenya waan si gaafadha. Namni keenya ilaalcha nama sammuu dhukkubsataadhaaf qaban mee ilaalcha akkamii? Ilaalcha. Ija isaafis haa ta'u nama sammuu dhukkubus haa ta'u. Ilaalcha sun ilaalcha hawaasa keessatti ilaalcha booddee hafaa jira. Ayyee fakkeenyaaf asik. Fakkeenyaaf si immoo huccuu jaargaan deemus maraatas hin jechuudha. San jechuudha akkas hafaa jira. Ilaalcha booddee hafaadha. Maraataa namaa jechuudha. Maraataa namaa jechuudha. San waan akkasii sirrii miti. Irraa gortu qaba jechuudha. Ati yoo dubaree huccuu carqaa uffattee akka hin deemneef tattaaffii natti gootu maali? Gadhee uffadhee kitaabota qaba. Nuti har'aan tana si fuufna. Boroo immoo namni si uwwisu hin jiru mire. Saniif boroo eenyutu fi uwwisu. Anaa uffata. Promise. Yes, dhugaadha. Serious? Okay. Uffata uffatanii mee reefoo akkam turanii fi ammoo akkam jiranii hojii ilaallaa nu faana tura. Kana gaa daawwattoota keenya ilma namaa isa takka farratti wanti namummaa isaa fakkeessu uffataa fi sifa gubbaati. Sammuu teetii fi kaayyoo kan keemmoo eega nama dhiyaattee haasawite booda si madaala. Garuu immoo jalqaba ilmi namaa bakka itti madaalamu uffataa fi
bifa isaati. Amma jara kana reefu akka jiran sanitti amma dafanii gibbii tana yoo dhadhawan simannaa akkam simanna. Simannaa achi dura kaa'u dhaabbatu sifiin gakkanaa jechuuni. Akkamma jiran kanaan yoo dhufan ammoo ol dabarsinee teessineetiti yaadallee raafunee keenyalleetti dabarsinaa jechuudha. Kanaafuu kun ilaalcha hawaasaanis dhiisaa jechuun isin dandeenyu namni akkasii baree jira gobbumas madaala jalqaba. Sila ta'uun qabu sila. Namummaadhaan nama madaalu. Namummaan nama madaaluudha. Akkasi gaa kunoo babbareedanii amma shaajaanii jiranii amma kam? Nagaa. Nagee uumate. Nagee uumame? Nagaa. Nagee. Tiraantira meeqa bittee ta'u? Tiraantira. Tiraantira abbaa kudhaniif waa bitte. Kudhaniif waa bitte bakka. Maa baastanii isa. Hin baniin ka. Allah kiyya ibsa. Maalootaan. Duraan dursa namayyuu fayyaa isaa rabbi haa kennu jaa. Waan takka waliin jiru qabu. Dhugaadhaa akkuma ati reefu jettatti namni kan madaalamuun silaa namummaadha. Garuu namni keenya yookaan kaan ammoo addunyaa guutattu kan inni ilaalu gubbaadha. Keessa namni seera kun jiru jechuudha. Hawaasni keenya kan biyya keessa jiru kan biyya alaatis firee isaatis haa ta'u abbaa fadheewu gargaaruun isarratti dirqama. Maaliif nuti ammaan tana waanuma nuti chaalenjii goone fakkeenya namaa taanaadha. Seegalee silaa rabbiin qabeenya nu kennee yookaan kaan ammoo qabeenya kan qabnu taate fadhii isaanii guunnee fi waan isaan fadhan gartee guunnee fi obboleen keenya kana yookaan kaan ammoo ilaa fayyuutti oofuu ni dandeenya jechuudha. Ilaa isaan fayyanitti. Garuu hanga dandeenyutti waan kana goone wanni nuti waan kana goonuuf nuti yoo qabeenya hin qabaanne yaada qabna jechuudha. Warreen qabeenya qaban sun gartee keenya kana fudhatee akka maraataa nama maraataa illee jee dhiifama nama sammuun dhukkubu naannoo isaa jiru gartee bishaan naqee irra naqee ulaa isaa dura oofoo osoo hin taane bishaan tortoraa isarra naqu ari'oo osoo hin taane ifi makiinaa bareedduu hin deemee firisiree bareedduu rafuu osoo hin taane nama naannoo isaa jiru kan dhukkubsate itti yaadee wallaanuu qabaan jira an akka mataa kiyyaatti. Hayyagaa dhiqannee shaashaa jennee jira babbareen atu jiraate qaama naa jinni kannee malee tireefu. Isinirraa inni kun jira. Addaatanii jiranii beekaa xiqqoo qaamni keenyallee addaannee jira isaan isaa diddibatanii shittoo tanaas goggoonee faagoonee eegisuu sagantaa nyaataattis maali itti argite mayyaarti dirqama akkana babbareechite eessatti deemtaan jettaa jechuun itti barbaadu ta'a yookaan kaan garuu gaa olluma keenya kana dhayina inni reefu ifturratti dawwalate beektaa biraa keessa jiraniinis mee maal itti haase mee maali jirta amma sagantaa siif hin dhiisema. sagantaan itti aantu sagantaa nyaataati. Ichi boodonaa nyaanneeti. Gaazexeessaan dabarsuu jedhan dubbate. Hin dubbatin ibsaa. Waan ni jira keenya. Ibsaa. Sinna rashaa jaaqa. Ibsaa. Usi dinca. Cina lag. Waan dubbate. Dubbate. Akka isaa qaratu isaa. Anu suwan. Anu dubbata. Inus tame. Sani bakka hojjumtoota fardoftoota keenya amma ni nyaanna. Kara nyaataatti deebina. Kara nyaataatti deebina. Reefu maal waan dhuga maal feete ibsaati? Dhugu waan akka kookaa Sprite. Wow. Ato. Allah. Aus bila mana shitar lagi. Persyon duga ni persyon duga. Induga. Bakka dhugan tiap basdi. Mal. Kookaa takka. Sprite. Bira sedulina. Bira sedulina. Akka no. Namoota serkee jira. Ini bakka hojjumtoota fardoftoota yaa ammaan tana kaalee laaqana nyaannee kookaa fi kanamda dhuyna. Akkasi kookaa na ammoo jannata keessa dhuyna dhis. Janna biraa kaa halal dhuyna. Kara sagantaa alaa kana ciao.
Kana gada daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaa teenyarraa akka gammaddan abdii guddaan qaba. Inshallah asumaanuu wanti inni isin dhaamu barbaade sagantaa tanaga baay'ata qabdi, bu'aa bahee hedduu qabdi, tiraanspoortii garaagaraa feesistii akkasuma gaan kana an akka mataa kiyyaatti waan hin danda'u walitti qabeetiin isaan lamaan kana bifa bareedaadhaan oolmee guyyaa tokko hojii dabarsinee jiru. Warri sagantaa teenya tanarraa gammaddan kutaan takkaffaan asitti xumuramee jira. Haa ta'u kutaan lammaffaanis kan itti fufuta. Kutaan lammaffaan akka itti fufuudhaaf waan inni asii olii kaase kana barbaachisa. Maali jennaan innis uffata isaanii, tiraanspoortii, nyaata dhugaatii guyyaa sanii, walumaa galatti oolmee guyyaa sanii gammachiisuu isaan bohaarsuu akka karooraa fuula duraaf manaafashaalee garaagaraa, iddoo bashannanaa, hoteelan gurguddaa oolchuu bulchuu kana karoora hedduu jira gaa'ii takka jaanii lama jaanii kan itti fufnu ta'a. Oolmee guyyaa tokko kan isaanii anaatu cufa. Kutaa lammaffaarratti kan jetta yoo jiraate keessaan nu dubbisa. Kutaa sadaffaadhaas akkasumas afuraffaadhaas kan dura dhufuu qabannee itti fufna ta'a jechuudha. Ispoonsara akka taatan kadhaa osoo hin ta'in fadhinnaadhaan gammachuu lubbuu teetisin das yoo isin hin jeechuu gootanii jechuudha. Kun kadhaa miti akkasitti isin hubadhaa. Qarigaa itti nu qunnamtanis lakkoomsa keenya 9395920 azalatti isa kuma barraa'ee jiru kanarratti nu qunnama oolmiyaa mata sammuu fayyaa hin qabneef akka mijeessinee oolmee guyyaa tokko hojii dabarsinuuf nu mijeessaa isiniin jenna. Subscribe, like, share godhuun dagatina. Chaanaalli kun keessanii haa guddisnu.